Gurubbii ijaaramtee gartee gurubbii ijaaramtee anarratti waan kana hojjettee jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wantoota keenya reediyoon tuub chaanala haaraa itti dhiyaadhaa subscribe gochuudhaan maatii keenya taatan hin jenna. Isa duraa tokko jiru dhufanii akkuma sidaas hin jedhe gurubbii ijaaramtee gartee gurubbii ijaaramtee anarratti waan kana hojjettee jira. Ani abdii kutadhu garuu sun kutus asumaan kabiraama isimee ana subscribe godhaati jabee isaanii jinjaa rakkoon qabu. Hamileen na cabtus garuu uummata sabaa, uummata bal'aa, uummata Oromoo guddaan qaba. Isaantu na cinaa jira waan ta'eef kun akka fayyatti natti dhaga'ama. Garuu waan itti dhaffee halkanii guyyaa riibatti dhabe tokko halkanuma takkaan waan baay'ee takka guutuutti dhaffee halkanuma takkaan lama jechuun xiqqishoo haalutu natti dhaga'ama. Haa ta'u garuu isintu cinaa jira, isin abdadhaa abdii keessanii garuu kanaan injifachuun hin danda'anii yaada. Gurubbiin ammas anuma gubdii malee anuma gartee balleessiti malee ani uummata kiyya saba bal'aa uummata Oromootiif waa dabarsuu dhiisu nan dabarsaa jechuun waan fedhan sanaa fidanii malee ammas yoo barbaadan qaamaan dhufanis waan barbaadan naa godhani. Garuu ani isiniin qaba waan ta'eef isiniif gartee waan isinii dabarsuu qabu isinii dabarsuu dhiisu abdii irraa kutadhu jechuudha. Kun kadabra sun chaanalli birraatu gubatus hasan caalu fidaa deema waan ta'eef khayrumaaf balaan dhuftu hundinuu balaan gaafa rabbi biraa dhuftu sababa malee hin dhuftu jechuudha. Khayrumaaf jechuudha. Namni tokko gaafa qofu jechuudha. Sababa malee qofu, dhukkubsatuun sababa malee miti, biyyaa ba'uun sababa malee miti. Akkasuma gartee balaan adda addaa hundinuu gartee uumaa duuba jira malee sababa malee rabbiin akkanumatti lafa sinniisu jechuudha. Mungkin chaanalli kiyyaa jalqabaa sinarraa gubate isa kanaan naa deebisuu ta'uu mala reediyoon tuub hajoo immoo chaanala haaraa waan ta'eef subscribe gochuudhaan gargaaraa hin jaa warroota yuutuubaroota maddii dhaqeetiin gartee akkana irratti naa dubbadhaa jechuudhaafis haalataan yookiin bakka itti oolan jiru murteessaa miti. Isinumatti ni maddaa Oromootiyya isinumatti asumaan subscribe naa godhaa isinijaa waan dandeettii qabu biraa kanin gartee namaaf gumaachuu maali yoon gartee kiyyuma anis asiin hubatti banadhee asiin waan hin qabu dandeettii hin qabu irraan uummata kiyyaa gargaareen maal qabaa yaada jiruuf duraan chaanala banee ture. Chaanalli bane sun birraa tuub hajuudha. Sanarraa gubanii jechuudha. Amma immoo isa reediyoon tuub hajuu gara kanaan isin dhufee jechuudha. Sun utus rakkoon qabu. Yuutuubiin ni gubataa seera isaa fakkeenyaaf akkaataa inni itti gubatu koopiraayitii yoo koopiraayitii argamu adaba si kenna malee guyyaa 90 adaba si kenna malee saniif uummata Oromoo kiyyaa sababa addaa isin jaalladha isin kabajaa. Kanaafuu subscribe naa gochuudhaan like share godhaadhaa na gargaaraa isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.